shamarranii fi maarree dhaamsaan dhaamu tureef sana maduroo kadhagees ni jira kan dhageenis walumaan dhageenya ammachiin dabara gara qophii bohaartii maal yoo jettanii saala yeroo irratti waan namuutuu beeku haala qilleensaati takkumaa fi lama waliin ilaallaati na dhagee amartii xiqqoo haasoynaati. Okay, wahin dubbachuuf deemame wahi aarani kan aariyo jiraate sin dhageeffatini yaadalaa muslimaa ergaadhaan siif ergaa mi'ooytu kaddeemaa tan qabne dhangaggaa callisuun dandahu ijaan waan argaa yoo itti dubbatan namaan jetti mirga yoo natti dubbattan ni argattan waagaa jettee namaan loltii haate gaafi fiigaa isii haa qajeelchuu rabbiin numa argaa. waan hunda caalaa kan na gammachiisu aaranarraa qabee kan na kofalchiisu baruu yoo barbaadde dhageessitti gabaa isii lafan keenya hoggayyuu hijaaba isii diinii malee waan biraan hordofne yahudaaf nasaaraa jalatan hin deemne shamarran muslimaa hunduu na caqasa dhaamsi kiyya jabaame wal dhageessisaa paawudarri baanan san fuula si addeessaa nama gangalatee dhufe daaraa keessa wallahi na dhagahi ani siif odeessaa bashoo teenya adii takka si fakkeessaa. dibata yahudaa mee ifirraa dhiisa hin fakkeessini dhiigga hudduu jaldeessa beetinnaa beetilleen fuula si solleessa yeroo xiqqoo booda ayyoo si fakkeessa. tokko tokko jira kanatti aareeti ani sinin baanu fuulan guurinaati shamarran islaamaa kabaja qabdiiti takka takka malee hundi waan akkasiin gootu anuu ragaan bahaati of sirreessaa isin warri shamarranii karaa rabbiin ja'uun namuu kabultanii rabbi sin haa qajeelchu hunduma keessanii aaminuma jechuuf hime maaliif diddanii.